Hoolonni obboloota waliif ta'an sadii waliin jiraatu turan. Isaan mana bareedaaf dirree magariisa ta'e irra jiraatu. Guyyaa tokko utuu marga nyaatanii bisaaf mirga isaanii yeroo ilaalan yeeyyiin tokko utuu manatti ol galaa jiru argan. Isaanis duuba deebi'anii waliin mari'achuu jalqaban. Yeeyyiin kun nyaachuu danda'a. Nyaachuu danda'a. Kanarraa kan ka'es mana jabaa fi mana gaarii ijaarrachuutti walii galan. Akkuma murteessanitti mana bareedaaf mana jabaa ijaarratanii xumuratan. Ijaarsi manichaa nama hawwata. Amma itti galuufis qophaa'an. Guyyaa tokko yeeyyiin sun mana isaanii kana seenee isaan nyaachuuf gara mana isaaniitti suuta itti adeemuu jalqabe. Mana isaanii bira ga'ee akka isaan bananiif rurrukutuu sosodaachisuus jalqabe. Mana kana naaf hin dandeenye jawabaan na cabseen ol seenu. Balbala sana cabsuuf harkaan miilaan rukutuu jalqabe. Garuu balballi sun jabaa waan ta'eef banamuu hin dandeenye. Yeroo kana yeeyyiin sun baay'ee aare. Yaadni biraan yeeyyiin sanaaf akkuma dhufeen innis mana sana irratti ol ba'ee irra keessa mana sanaan seenuu akka danda'u hubate. Isas gochuudhaaf jalqabe. Hoolonni obbolaa sadan sunis akka inni achiin seenuu danda'u dursanii itti yaadaniiru. Yeeyyiin sunis gad manicha keessatti utaale. Isaanis abidda qopheessanii waan jiraniif bakka abiddaa sanatti lafa dha'e. Yeroo kana yeeyyiin kun iyyaa fiigaa mana sana keessaa ba'ee sokke. Xiyyeeffannoodhaan yoo karoorfanne diina jabaa kamiyyuu ni mo'anna. Tokkummaa